maqisu addaan baasanii beekanii akka biraan buqqaane kanaa sagalee ta'u malee akkuma birrii maal gootii birrii natti guurtuu obbolee guyyaa takkaan nyaachisu. Al tokko bichaa jecha keessa irra dubbadhaan. Maarree gargaarsi kallattiilee garaagaraatiin haa dhaabbatu. Waliin taanee uummata kanaa sagalee taanan waliin galcha. Waliin taanee dhaabbata miti bar dhagayi dhaabbata guutuun jenneen akka dhaabbatuu miti. Jalqaba uummata kanaa sagalee dursa sagalee taatee fi maaltu buqqisee akkamitti deebi'aa dhaabbataa qe'ee ofirratti wanni nu goonuuf homaan gootuuf yoo dhugaa dubbanne ammoo waluma guurree bara soo fidnee fi bileena lamaa sadii caalan guurru uummata kana guyyaa lama na oolchitu. Ammallee deebisanii buqqisan siigala moo siingal jalqaba sagalee ta'anii fi sodaachisanii waan ta'e san bakkee deebisanii yoo qarqaaranii qalqaan akkanuma qarqaarsee wanta kabiraa buqqisan bordeebanii. Beekamaadha. Kuni bar waan shakkamuu miti dhugaadha. Akka akkas hin taane hundarraa furmaata akka argatu ummanni amma buqqa'e kun xiqqaadha. Torbee dhufee guddaadha. Maaliif hawaasni achii buqqa'e kun hawaasa ollaa isaa nyaata. Hawaasni ollaa sanillee hawaasa itti aanu nyaata. Akkanumatti xaragamaa dhufu. Arguuf teettan. Yeroo muraasa booda yoo akkaataa kanaan ka cal'ifamu taate yoo ka sagalee dhabu taate mootummaalleen zoor jedhee ilaaluu hin danda'u. Mootummaan biyya keessaa libbitirritaa uummataa barbaada laala. Uummanni dhiibbaa yoo ka gadhu taate biyya keessa biyya alaatirra uummanni beela'ee ala ba'e kun callis yoo jetteen callisuu hin danda'u. Osoo waraana itti qabde callisuu hin danda'u. Maaliif beelaa itti jira dheebuu itti jira. For example ilma namaa kana dhiisi horii bishaan dhoobate bagatti yoo gaggara galchite yoo dhoobate bar burraaqee gara laga sanii si harkaa fiiga maal taate. Fayyaa qabda. Garuu amma wanni gochuu nu qabnu sila akka yaada kiyyatti akka yaada wallaalummaa kiyyatti ummata kanallee akka dhuman yookaan immoo akka hin gargaaramne godhuu dhiifne afaan tokkoon jecha tokkoon waliigallee akka gargaaraman goonee qe'ee fi qabeenya isaaniit irratti akka deebi'anii fi sababni ummanni kun achii buqqa'uu danda'eef maal? Ixaa afaantaan ummata kanaa fuulduraa hoo maal ta'a? Ka itti aanu haala kanaa yoo ka dhufu tiriitimantii kana qaama mootummaa biyya san keessa jiruuti beeksisaa gaafachaa deemutu nu irra gaariidha. Kun yaada kiyya. Wallaahi dhugaa dubbachuuf haala kanaa yoo ka deemamu taate jiraachuu dhabuun namoota Oromoo fi Oromiyaa biyya sanii akkaan yaaddessa. Amma nu asitti akkana haasofne bakka biraatitti akkaawuntiin namoota sadiinii reedii ta'ee jira mana baabaa shariyaatitti akka gargaaruuf irratti walii galamee mana banamee dubbatama. Nuti asii haala kanaan kana dubbanna achiin gargaarra jedha ofii walitti taakkoo ta'aa deemnaa jedha. Yoo danda'ame gargaaru yoo dadhabame dhiisu yookaan walii galanii kallattii wal qabatu. Abboon yoo min gargaarinaa jenne yoo deebsanne. Inshallah biliyoonoo qabate yaada nu ibsanne yaada kanatti dursa. Dhugaa dubbachuuf yaadi keessan baay'ee namatti tola keessoo waan ati dubbataa turte dhagaa turre. Uummanni keenya kan buqqaa ture Wallaggaas, Shawaas, Eessaas, Sirkaas buqqaama ture. Yeroo baay'ee sababa uummanni keenya dadhabina nuti qabnuun uummanni nurkatti miidhama beektaa yeroo baay'ee. Na maaliif amma fakkeenyaaf akkuma jalqaba dubbatame silaati yeroo uummanni tokko buqqa'u yookaan uummanni tokko uummatarra ga'u dursanii sagalee ta'u walitti dhaggeessisu waliin mari'atu walitti dhufu warri gurguddaa asii fooloo gurguddaa qaban silaa walitti dhufanii akkam goonaa akkamitti uummata kana kakaasnee uummata kana iddoo tokkotti finnee sagalee uummata kana hawaasaan dhageessifna jechuu dhiiseetu hundumtuu inni kunis beekaa xiqqooma yoo fooloo qabaatan sunis mana barataa kunis mana barataa gargaarsa jedha. Gargaarsa jechuun gaariidha garuu unprofessional taane beektaa yeroo baay'ee waliigalma hin qabnu. Utuu uummanni kun warumtas miidiyaarra jiru kun tokkummaa qabaanne dhugaa dubbachuuf uummata tokko gaafa buqqa'u gaafa Wallaggis buqqa'u hundumtuu irratti hirmaate gaafa Shawaan buqqa'u hundumtuu irratti hirmaate akkanatti sagalee tokkoon silaa wal faana dhaabbate bayeessa ture. Amma garuu beektaa hundumatu beekaa ta'e miidiyaa kanarra hundumatu anatu gootaa karaa koo xumuramaa ani nan gargaaraa sun nan gargaaraa hundumtuu mana banata kun deemee maal godhaa uummata keenya garnyanyeessaa jira. Bor gaafa uummanni fakkeenyaaf waliigallee gargaarsa jira gaafa jedhamu eessatti qarshiisaa akka kenne hin beeku deebi'een dhufu lammata.
gargaarsatti illee hirmaatu. Garuu yoo isin walii galteedhaan fakkeenyaaf tokkummaadhaan uummati baay'atee iddoo tokko yoo taa'e nama rifaasisa. Namatti tola. Hundumtuu miira keessa galanii dhufu. Siigalee bakka waan akkasii kanaaf nama waan ani dhugaa miidiyaa kanarraa sodaadhu uummanni keenya beekumsa hin qabnu beektaa miidiyaa kanarra kan jiran inni fooloo qabus badaa namoonni xiqqooma isheen itti boodaan dhufus beekaa of fakkeessaa waan kanatu uummata keenya nurkatti miidhaa jira uummata keenya biyyaa jechuudha. Dhugaan seen jedha. Silaatii osoo tokkummaa qabaanne osoo tokko ta'e uummati kun osoo jaalala walii qabaanne gaafa uummati tokko buqqoo cimsinee osoo dhaabne fakkeenyaaf sirkaa yeroo darban gargaaraa turan boorsiin buqqaa. Because waan hundee qabu hin goone waan uummata kana gaccimsu waan mootummaan rifaasisu ammatu fakkeenyaaf warra miidiyaa kana jiran tokko ta'anii uummata kana bira sagalee guddaadhaan osoo dhaabbanne irrifata mootummaan booriif taa'ellee buqqaa'insa bakka ittiin deebi'u. Uummanni kun gaafa nutti galagalee nu fixa jedhee hundumtoof sodaata ture. Amma garuu nu tokkummaa hin qabnu. Tokkoffaa uummata kanaan waaqayyoon kadhachuudha hundumtuu akka amantii isaatiitti. Tokkummaa qabaatuudha wal gorsuudha ijoolleen keenya immoo miidiyaa kanarraa mana babbantanii kunis gargaarsa tan dhiisaati suuraa fa'aa hojjedhaa suuraa kaadhaa sagalee walitti dhageessaati ergasii booddee ijoollee warra fooloo qaban warra feemisotaatti fida iddoo tokkotti immoo uummata wal sassaabanii agargaarsisanii akkas yoo ta'e baay'ee sana fakkaata. Wallahi hin beeku Maarqos mi'a oofanii egaa qarqaaramuu qaba inni qarqaarra jedhani oofanii. Haadha faatee? Wayyee. Dalguma godhi waan dandeette godhi. Anamma akkas godhee warra qarqaarsota. Maaliif olii gad deemee akka dur akka sirkaasanii olii gad deemee giiftii itti kadhee birrii itti kadhu san ittiin deemu nama iluu ta'ee deema. Birriitti yoo kenne yoo baddellee namna gaafatu hin jiruu fi dalagadhee dhufe yoo baddellee hin callisa. Garuu akkasii dura deemee nama wanni godhee nama soqee qabxumnaa waan akkasii hin jedhu. Qarqaarsuma fedhee ka Oromoo. Amma wanni ani jechuu barbaadu akka nama dhalataa naannoo sanii ta'ee tokkotti akka nama gargaarsa namarraa barbaadu tokkotti akka ilma Oromoo Oromiyaa ta'ee tokkotti Oromoon kutaa 11 wal dhageeffachuu yoo kan dandeenye ta'e akka nama dhalataa naannoo sanii yoo kan dandeenye ta'e yoo nuti kufaata argachuu hin dandeenye. Gaaga'amaa fi kufaatiin Arsii keessa jiru kun daran itti fuufa jedheeti amana. Akkasin ta'an warri fuuldura dhaabbate kun boru bahee yoo ka dubbatu taate na argaa taati. Waliigallee gadi baanee ummata kana sagalee haa taanu afaan tokkoon waliigallee ummata kana akkuma armaan dura Shawaa Walloollee Harargeellee Sirkaallee sagalee ta'aa turame sagalee haa taanu. Gargaarsa kana wanti gufachiisaa jiru kabiraati miti. Ijoollee Arsii naannoo sanii dhalatanii fi ijoollee Arsii sadiinitti. Kana jala sararee isinitti hima. Wal sakaallan akkaataa kanaan deemama taanaan lubbuu namatu darbee dhumatee barbadaa malee namuu bakkuma bakka mana banatee hunduu beekaadha akka Maarqos jedhe kan wallaalaa tokkon argitu nama keenya keessatti tarsiimoon waliin tarkaanfatu namni keenya. Hin dubbata ka inni dubbate sun sirrii ka namni biraa dubbate sun sirrii miti. Akkasitti hin ta'u walii eemaramne wal dhageeffanne hin gargaarraa akkamitti akkaawuntii kamii hawaasa naannoo sanii buqqa'e akkaawuntii yoo ka baafatu taate irratti walii yoo nu galche haali wasaaleen lakki namuma Oromoo ka naannoo san jiru walitti finnee nama ofii amannu ka gargaarsisullee nuyi ka gargaarullee ijoollee biyya ambaa jiranii hawaasni biyya ambaa jiru walitti dhufee mallaqa nama tokko lama sadi godhatee akkaawuntii nama sadii banee mallaqa kana abbummaadhaan nama kanatti kennee namni sun fuudhee ummata kanaa nu bira gahuu danda'a jedhee yoo ka amanamu taate irra walii galanii akkaataa saniin tarkaanfachuu. Lakki ani dalgaggalee jira anis dalgaggalee. Ishii maal ta'e? Dhagama asli si biratti sirriitti hin dhagamne ta'a malee nu biratti hin dhagama bar. Goofaddi bara silkii nu bitaa ka silkii dulloome eessa qabsoo? Akkana jettee nama furan. qajeeltee hin dubbattu ture akkana jetteeti. Dubbadha ayyee afootti jira jecha maafi bar. Gaafii ani yaada ati zamoodii kana oofaa turte haasaa turte asli galatoomi dubbii ilma namaatiin lafa kaayaa turte ulfaa. Dhugama rabbii siin jedhaan haqa dubbataa turte. Namni keenya marti nu as gubbatti afaan mi'aayee haasaya waan dhugaa ati dubbatu san dubbatu.
Amma ustaazni keenya Abu Zaari nama jedhama kuni daa'iita teenya hedduu qabna daa'ota keenya bilbilee finnaa isaan irra nu gargaaraa jiran. Daa'oti kunniin qabriidhaa baastammoo hanga uummanni kun dhumeetiin buqqa'ee akkanatti muka jala shamee haawwanni keenya muka jalatti dhalaa horaa jiran dayaa jiran. Daa'oti kun gaafa qarqaarsaa nuuf as bayanii gaafa qarqaarsaa mallaqa guuruu qofaaf argamanii takkanaa qabaachetti. Lammaffaa baabaa dhageeffadhaa isinillee yeroo baay'ee bakka uummanni kun buqqa'ee bakka uummanni rakkatetti namni fidanii fi uummata dura kaayan isin waan isin quuqam uummataa qabdaniif isin fidan. Warri isin fidu kun eessa jira biyya keessa uummata kanaaf gadi bahee maan dubbanne hanga gonofaa qarqaarsaa qofa guuratee gadi baheetiin as gubbaa fiigu. Eessa jirti abbootiin gadaa xiqqoof mandoota wayita kaan jila deebisna jetteetiin malkaa irra yaatu hundi isaanii. Eessa jira sheekonni olamoonni gurguddaan hadha Tigraay Islaamni Tigraay miidhame jedhaniitiin xalayaa barreessaa naannoo Amaaraati masgiinni gubate jedhaniitiin xalayaa barreessaa oolan ka Arsii keessa dhumatu kun Islaamaa miti. Garaagarummaa qabdi Islaamummaan teennaaf Arsiitiin ta'u Itoophiyaa kaawwanii naa deebisa kijiba akkanaa wallaahi kabajaadhaaf afaan walirra qabnee walirra taruun hin jirtu. Daa'onni mallaqa guuruuf gabbayan kun hadha gadi baanii uummata galatoomaa Oroo 316 wallahi billahi ulfaadha. Dhaqanii halaalanii dura odoo mallaqa saantimii takka daa'ota kanatti hin kennin uummata san bira dhaqanii halaalanii daa'onni biyya keessa jiran. Eegalaa gubbaa gadi. Shee Hajji Ibrahim irraa eegalaa. Dr. Jallaaniin eegalaa. Ustaaz Shee Abdulsalaam Kadiiriin eegalaa. Bu'aa gadi. Shee Ibsaadhaan eegalaa. Shee Abdul Muxallabi ka dhiyoo tana wanni dalagan. Viidiyoo dalagan warra Tigraay warra Aksuumiiti masgiida Aksuum jedhaniitiin. Ka hadhaa masgiida keessaa baqate Arsiin dhageeffadha. Arsiin masgiida dhiisee baqate. Uummanni keenya kanirraa masgiida torba qullaa dhaabanii biraa baqatan. Biraa buqqaasanii gammoojjin naqan. Hadha as dhuftanii daa'ota keenya gannu yaasaa isaanirra mallaqa guurtanii mallaqa horii agartanii ka ijoollee mana Arabaa keessaa elmanii fi daasbooraa kuulii baatirraa elman agaranii wayita daa'oon keenya ka gadi wayita mallaqa namarraa guuru kana qabadhaa waraabbadhaa abbaan feetan waanaan jedha baabaa shari'aatiin bira dubbadhe. Abbaan feetan waanaan jedha kanarratti dhugaan jiru sana odoo mallaqa sumurii takka uummata kanarratti hin guuriin dhaqaa bakka san dhaqaa daa'oti keenya ka biyya keessa jirtan maanguddoonni keenya ka biyya keessa jirtan sheekotaa fi olama'oonni abbootiin gadaa uummata hadha 17,000 buqqa'ee badhee jiru san bira dhaqaa dura achirraa mallaqa isinii guurraa dhugaan jiru sana yoo dhugaa hin dubbatin as gubbaadhaan kana garaagarummaa godhe kaabinetu gonofaa guuratee gayyaa'e kaabinee wal ijaaree mallaqa guuruu biyya alaa kan argani ka ijoollee biyya arabaa kan argani kanaati odoo mallaqa sumunii takka uummata kanatti kennin uummanni kun wani rasaasaa dhumuu ganda buqqisanii gargaarsaa fi akkaawuntii banan isira jamaal mee maal jettu kana gala wallaahi dhugaa keeti dubbiin achuma miliyoonni 10 ka uummata sirkaa eessa dhaqe bari yoo har'a gandi tokko buqqa'e ganama dubbii fi uummanni buqqa'ee dhageenye akkaawuntii argita abboo hin dhoogge Kabanama afurii shanii gastii barattee gargaartaa jira uummata buqqa'eettee sitti fiddu argite. Uummata buqqa'ee osoo hin argine dura akkaawuntii argitee kaatee dhageettaa bara. Kanaafi daa'onni amma dubbatan kun uummata san bira haa dhaqani abbootiin gadaa keessatti ammallee ilmaan sikkoof bandoo abbootiin qabeenyaa bakka birii deemtanii miliyoona 10 miliyoona 20 miliyoona 5 kennitan deemaa uummata kanaa kenna dhiira gaafsan isin abdannaati. Achiin gara kaan itan kana gaafsan maqaan hudhaa jedha haa dhaqanii bakka sana haa dhaqanii jalqaba jedha geeffadhe. Ustaaza dhiifama ol fochaa yoo isin baay'ee. Isaan ol taphaatu. Doktor Baabaa ol baati Baabaa kanas ketta. Miira keessa galanii viidiyoo barataan dura ciisaa turan. Kana. Waa dubbataa jirtan. Miyuutii irra jirtan Baabaa. Gurbatu madaana tuqe haqiiqaa jirtuun ni lafa kaa'ee jennaani. Namoonni amma Ustaaz Abaazarri kaasan kun hanga sa'aatii kanaa viidiyoo takkattiin hojjanne hawaasa kana. Yaadattan tana dura gaafa rakkoon galeetiin jedhe akkaawuntii dhabnee gaafa rakkataa turre.
أمت اسمه ديبيا نو اسم برد أبني أك حواسني كين نكون كفاكو جتشموچان كن جدي فيديو تكارجي ريفدي ودو أتش جرادي والله هندو هادتي أو قصدي أدبي هادو ما كان أدبي إني جنان والله مما متانا تاودي رب جزاء سهاديدو قافة مزيدا ليوان إني جرين نجيت نمني وانا ما كن في متي باي ورانا في متي حاجة جرت يولا فكاية تنجد ودو ملك مسن ودو ما إنه جران ديمانين كان أفي أنا مبيك أكاونت من كنين ودور سون أول ركولة كنا Akkaawuntii qopheeffatanii gaarii uummata buqqisan na fakkaate bara. وانا كانت يعني مبيك وربي على في سؤال كل حالتي أمان بفتاون أكتاون وان كن نموت بيا على تين قبايا سرت ميديا رتيو قبايا وان كان أمون نمنه هجنو كابو إسين نموتا تاو نما أفريقوني نمون سنين نما تاو غندسان كيس سالة بكتا إلي ولد بساني نما تاون أكاونتين انترناشنال لهابا نمو أكاونتي سن حاصل راو إسا بيكمتي هكين نوفي إتولا كانو مال جنان أما كنا تاو كانان ديمنو جدا ركو برا كيس سين مرتو مالتا undura kiyya taa'ee nama namorme jira dheengadda dhiisaa gara na deebi'e aan jennaan nama na aaree jira kunaa taa'u jennaan gara maraa jennaan ammaruma keessaa ba'e jedhe ammallee keessa hin jiru akkaawuntii keessaa kanaaf amma taateen insha Allahu wanta naktama ammareef obboleeyyan kiyya jedhanii wanni an dabalin jiru teetuma asli yaada namoota irraa fuffuudhiiti gara yaada jiruutitti deebi waan sa'aatii illee sirri fudhanneeti hujii illee sin dhogginu. Eenyu carraa kan dubbate? Ana se baba dabarse Jamali baba. Aye. Rakkin ummata har'aa miti. Qaatu tolfattee maaliif dhaye sababni inni dhaameef maali jettee gaafachiiftee qorachiiftee akkasitti manni murtii itti kenna. Oluma kaanee deeggaraa mootummaatti qaa hin dubbatin waan kana asuma wal nyaataa wal maaxaraa deemuun kenna kallattii furmaataa nuun ta'u. Ammallee irra deebi'aa wanni ani dubbadhu yoo jiraate xiqqaalleen guddaalleen waliigallee sagalee haa taanu. Abbaa Nuraddiin. Abbaan qabeenyaa keenya akkasii koomandoo tokko hin jiraamti gadaa reestoorantii sun addatti hin cufu. Amma kun personal gaafii akkana. Luuxeellee waaqessu sun illee gargaarsa uummataallee ta'uu hin dandeettu. Wanti xiqqoo sana miti girree gaafa birriin guddatee saamaya amma waan kuma 50 kuma 30 ta'a. No jechuun hirmaannaan akkamitti waan kanaan deddeemaara abbaa qabeenyaa teessee faarsaa turte. Ani naragaa koleeso rabbii keessanii jedha yoo rabbiin sodaatan arrabni har'a jiru gorgoga. Ani hawaasni kun haa gargaaramu sagalee haa ta'amuu fi wal ta'anii bira haa dhaabbatanii malee waan kanarra akkaawuntii shira qabu wanni ani beeku tokko illee hin jiru. Okay, Baba Sila eda namicha hiisifte asirra teettee qaayitaati namicha ni hiisifte. Abboota kenna hawwata kenna abbootii kenna hawwatii kenna. Baba nurati waasi gaafa taayee waasi gaafi. Muka keessa jiru kanarratti qalladuu maaliif barbaachise? Rabbii keessan sodaadhaati. Abbaan yoo qallanne kun ofitti akkaawuntii ammatti nagaan. Yaa ababbu amalee miidiyaa kanarra jirru Baba Nuraddiin shilingii takkaatu hin dandeettu. Wallaahi wabillahi hin amani. Dhageeffatu sitti himaa. Kun ammoo namichi wallolanii maal jedhe Baba Nuraddiin atafaa Dadaan ammoo hidhaa jira. Kana karaa biraatiin deemu. Qabsiifnaa karatti qabsiifna jettee ni garte. Nama doorsisaa ture. Akkana godha ani hammeenyallee nama dubbatu miti namallee arrabsuu miti arrabni kiyya arrabsuu deemtolu arrabsuu danda'u ani ulfaata galatoma yoo dandeenye akka dhalataa naannoo sanitti wal qabanne abbaa faadha kenna
yoo danda'ame achillee Abboo fuunee kijiba nafuufiin nuun Yaa baaba qarqaaru nuratti jennu. anumatti no jaalata isa dhageeffadhu nuugalee anumatti jira jaalata. adeemsi keessan nuugalee jira Waan uummanni sun Yoo min irratti qarqaaru dubba'ee jenne nuti hin yoo jedhe min qarqaaru dubbachuu jenne. afaan si dide maarree mal kan qarqaarru ila hin Asfidi birri afid akkaawunti kijiba yoo min qarqaaru jenne nu yaada kennenne. akkaawuntii amma ila akkaawuntii shakkii yoo godhate ilu ati nama guddaadha kabaja guddaa sii qabna bakka guddaa nu biraa Ani qabda kasiin jedhe ila kasiin jedhen adda kiyyatti iluu ta'ee akka tiyyatti sanitti waan danda'u ummata kiyya bira nyaatamuu dhabde akka iluutti kan namni nan gaafate ka ofii kiyyaaf gaafatu birriin kennaa jedhen. Kan nama biraa bakka wanni nu goota yoo jiraate akkaawuntii nama sadiinii ka bahe sanillee dhaaba gaafadhaa qulqulleeffadhaa dursa hawaasa naannoo sanii nama beeytan yoo qabaatan rakkoo naannoo tokko gale bar nama naannoo saniitu beeka jiran inde nama naannoo san osoo jiru lakki namni naannoo saniin beeku naannoo kanarra erginee qulqulleeffannaa amma guyyaa yoomi Nuuraddiin guyyaa yoomi guyyaa nu hime guyyaa ciqicciqii biraa guyyaa boru ka mana baabaa shirriyaatitti Okay, ayyeen dhufna. Akka gargaarsa san fidne gadaa guyyaa qabuu qabna. Ati ala teettee kana borcii baaftee mucaa aftaamii sikkoo mandoo qabsiiftee mana keessa taa'u suni bataamii waan nan dhagameef guyyaa qabuu fi qabna taansine. eenyutu hidhame siin jeesi bareeda dubbii tana ulii mee wannoo gara abboo guyyaa jijjiiraa jiran jedhanii guyyaa kana yoo jijjiiran aslii faa baabaa shari'aat faa mana tokko haasaa jiran jedhaa jiranii hin qulqulleeffanna. Habibi gargaarsaa guyyaa qulqulleeffachuudhaaf haa ofii an bar waan na dhibe uummata waan uummanni irra dhume kan beenne koi waa takka itti marageeffadha wallaahi wabillahi jechuu Boos Anumata biyya kenna kana. waan qulqulluu dubbatu rabbii kee sodaadhu ooma qulqulluu. waan qulqulluu dubbachuu barbaada waan qulqulluu dubbachuu barbaada mee baabaan irratti natti naannoo san keessa dhalatti naannoo san keessaa baate hawaasni kuni rakkoon isaa ka irra gahe uummanni keenya waan nyaatu waan dhugu dhabeetu miti si galee wanaa ganna nyaata uummanni gama Nuti gaafa wallaggaa guurtan, gaafa walloo guurtan, ka gaafa sirkaatu wanni galma ga'uu dadhabeefi nama dhuunfaa irra guuraman isinitti hima wallahi. Dhugaa walitti himuun firooman kuttu. Dhaabbata seera qabeessa funyaan qabnee gaafanna. Horii irra gale jala bu'anii risiitiin baankii isteetimantii isaan mataa isaanii nuu baasaniiti ragaa waliin uummata keenya gargaaruu qabna malee waan nama dhuunfaa ebaluun kenna feemasii. Kaadiree tokko karaa qabee waan isin deemtuun irraa fudhata. Sheekolee feemasii maarree ebaluu kenna ebaluun amanamaa jennu. Amanamummaa jaraatii miti dubbiin. Dubbiin seera qabeessummaa. Gargaarsi karaa kamiinuu itti galu seera qabeessaan uummata gargaaruuf warri NGO banatee hawaasa keenya gargaaruun beekamu qaba hawaasni kun haa xiqqaatu. Qarqaaranii humna uummanni wallagga geessuun dadhabin arsii seeruu geessuun dadhabuu dhiifama naa godha achi fita. Ulfaadha galatooma eenyu garlaaho jarjara qabaran fakkaata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Dubbileen silaa dhumate amma waan dubbannu hin qabnu garuu yoo namoonni asirratti yaada kanatti yaada gaa kennatanii ani wanni jechuu barbaade uma lama qofa. Koree san dheengadallee dubbannaan akka waan hawaasa san jibbaa qabnuu fititti namoonni tokko tokko xiqqoo si xeexxanfannaa agarsiisanii namoonni koree kana ijaaree yeroo hundaa warra dhaaba mootummaa leellisu namni tokko immoo qaama dhaaba mootummaa leellisu tayaa hawaasa qarqaaruun ni ulfaata beektani baay'ee tokko hardiidha. Sababa kanaaf qarqaarsi suni hawaasa godhamu haa godhamu gin tokkoffaa namoonni sun sirraa'uu qaban. Lammaffaa irratti kana dura gargaarsa gootan yeroo baay'ee himannaan ture qarshiin hin geenye sababni birriidhaan sun ittiin ga'uu dhaban hawaasni osoo rakkatu dhabuun taane namoonni birrii ittiin ga'an suni qaama mootummaa kan wajjin hidhata waan qabaniif isaanummaan sun information jiru guutuu kennanii fi nyaatama. Kanaafi amma namoota baay'ee hin barbaachisu eenyullee jalaa gabbaa ol galchi nama afurii shaniin eenyurratti akka guuramuu qabu akkamitti akka guuramuu qabu godhameeti. Lammaffaa irratti koree reefu sheekonni dhiifama baabaa dhiifama guddaan irraa ta'a sadaffaatitti deebuu kenna isin nama guddallee koreen filamuu qabu daawwataadhaan amma akka jechuun warruma sheekati nama biroon ilaallatu jarri kun warruma dhiyoota nama masgiida keessa dhaabatee daawwaa rabbii dhiisee qamadii irratti hukumii godhaa ture san jechuudha. Nama birooti miti. Namoota san immoo irra deebi'anii amantaa itti kennanii hawaasaaf waan kana geessi jechuun isin warri waa ilaaltan ilaalaa ani garuu akka kiyyatti natti hin tolle bakka kanatti
sheekonni kabanya gaaddisa kenna rabbitu isaanin bulaa nuun jedhe isaan nagaa nuun jedhe nu isaan xiqqeen isaanii hin qabnu gin adeemsi isaanii haalli ilaalcha isaanii sirrii miti kana guutumaan guutalleen fudhadhu sadafa irratti hawaasni kun dhugaa rabbii miidhamee jira amma maaliifi miidhama mootummaa irratti yoo osoo waan tokko qo'atin osoo waan tokko nalaalin fuudhanii akkaawuntii kana lafa kaan gaafa akkaawuntii irratti immoo hawaasni kun hawaasa qarqaaru sirrii miti jedhanii wal morman yoo nu jala taa'anii nu dhageeffatan nu dhageeffatu kanarratti maaltu itti dhaga'ama haamileen isaanii caba qarqaarsi kun haala kanaan atakaroo godhachuun haamileen isaanii caba waan ta'eef isa kana nama baay'een barbaachisu namni baay'ee walitti dhiyaate yaada wal mormu baay'isa waan ta'eef namoota muraasan teettanii murteessitanii hawaasa kana bira soo dhaabbatte jechuu barbaade hanga baay'ee ol galchi galatoo waan nu galchite ulfaadhu. Amani waa'ee gargaarsaa har'a hubannoo qabu isin hima. Birri gizee guuru ima guurra maasha Allah tabaarakallah ummanni arjaadha galaana. Warra birrii kennu biraa miti rakkoon ka jiru. Warra guuru birallee miti ka jiru. Warra irratti guuramuuf warra koreeti. Fakkeenyaaf amma gargaarsi ani sirritti itti gaafatamummaa fudhadhee keessaa ka adda darummaan ijoollee meeqa walitti bu'ee hiriyoota kiyyaa meeqana gammaa gara wal hiriire ka uummata sirkaati. Gargaarsa san kan uummata walitti qabuun dadhabin uummata dammaysuun dadhabin birrii walitti guuruun dadhabin walitti qabuun dadhabin warri birrii irratti ergine irratti wal lolaa ture. Hin geenne inni jedhu kun illee akkas miti. Atuma nama gaarii jettee koree gootu kanatu gaafa birriin harka geette bofa sitti ta'a. Sitti garagalee si idda silkii sirraan kaasu hin boona. Waan wayii hin geessaa waan wayii qaawwa ofiitiin cufatuu yaada natti fakkaate. Birriin turillee sirrii turte birrii namaa siin fakkaatti. Waan isin ajaa'ibu birrii keenya ka uummata sirkaasan doolaaraa gara 10,000 moo akkas of biratti qabee ka mallaqaa qofa ka asirratti guurame ka mallaqaa qofa itti dhiise. Eega dubbattan jechuudha. Diiteelii hunda hin beekanam. Haga ga'ee jira haga ga'ee jira. Doolaara 10,000 ka giiftii ijoolleen qabinaan jettee qabee ijoolleen Suudii kana jiran Suleyman faa Jamaal faa Ahmiyyeen faa ka giiftii qabinaan jennee gara doolaara 10,000 wayii natti fakkaata. 10,000 qabee ka iluu biraa tokko wajjin gara 10,000 wayii kana qabee ka birrii itti dhiibne. Ka duraa kana hin geessan. Akka koreen biyya keessaa gootu isinitti himaa. Ka duraa kana akkaanuu haa ta'u akka maleenuu haa ta'u ka isaan bira jiru kana hin geessan. Naggaadee warri biyya keessaa kun bara. Gizee birrii hafe kan itti ergine achi buuteen jaartee achi kamaali. Wala viidiyoon ergine wala darasanyiin ergine wala maaliin ergine jechuudha. Isa duraammaa ka gaafa jalqaba karaa baratan kaadileen harkaa uummata nagaatira hirtellee viidiyoo jira. Poostingoon hin qaban viidiyoo jira hunda isaaniiyyuu. Ka birrii dhaqanii hiranillee viidiyoo jira. Yoo fedhan itti kennanii eegasii kaameraa irraa fuudhanii irraa haadeeffatanii. Akka ijoolleen feemasoonni Amaaraa Finfinnee nama gootu kanallee yoo godhan jechuudha. Waan na bira jiru bar waan amma na bira jiru waan beekan hin maxxansini. Baabaan guyyaa meeqa maxxansinaan jiranii maxxansuu dilee dhiisean. Yoo gargaarsi kun dhugaan hin gahin ammaa dubbii wal nyaatee wal bakeessanii wal fidanii jedhe dhiise maxxansine. Ka dhaqanii birrii hiranis jira viidiyoo qaban. Itti kennanii ka'anii eegasii yoo irraa fuudhan hin beeku jaraaf rabbi beeka. Ka harcee fi zayitii keessanillee viidiyoon jira. San geessanii ka'anii birrii fixannee ka aslii biratti hafe fuudhaa jedhan. Hayyee jennee ergineef. Sanillee waa xiqqoo geessan ka iluu biratti hafellee fuudhaa jedhan hayyee jennee ergine. Waan isin ajaa'ibu akka gargaarsi hunda hin gahiniif waan beeytan. Risiitii birrii iluu itti ergerraa gimmaasha birrii ergee cadhisee dhufaniituu nan gaafan. Risiitii meetii anaan risiitii meetii ani erge gaafuma erginaan jiran erge mana. Gimmaasha ergee waan jaraa laaluuf risiitii ubira qabe. Dheengadda inni kun baatiin kenne dhiyoo kana guyyaa 15 dura haasaya keessa amiini wajji kaafnee haasofnee
ijoollee afaanuma wallaalee naan jedhe osoo haasofnu risiitii argee barabboo risiitii kanaatillee nan gaafanne warri biyyallee nan gaafanne naa illee jedhe nan gaafanne xiyyaafuu abbaa jaartii lamaati biizii ta'eetuma jireenya kiyya wajji biizii ta'ee dhiisee naan jedhe amiini wajjin haasofne jechuudha. Amma isinii galee anuu osoo birrii sanan bifadhe dhufanii nan gaafanne oo risiitii arganii bakka jarri kun daga ta'anii calisan. Gargaarsa irratti agara sensitiifi. Mazinii galee miti. Sun garuu birrii waliin qabamee yaa'iin ka'e. Haa ta'u akkaawuntii irratti illee gaaf duraa yaa'iin hin jira. Anama ka uummata sirkaa kana wallaahi kunoo waa amma kaseeruu abbaatiif ka sirkallee anaa tokko maqee takka. Hagana mujrima warrummaan koree ati uf keessaa baaftee gootu kun birriin si bira geennan sitti qayyarama. Risiitii iyyuu anaa risiitiin hin gaafanne bara. Bakka ergee risiitiin qabu waan nu godhu hin jiru yaanii itti haa fayyadamanii. Anaa achi waan keessan ergumi anaa birrii itti ergee waggaa dura itti ergee wallaahi kunoo amin Dubaayin jira was jala jiraatan beekuu gaafadha. Torbaan dura moo baatii dura ijoolleen isaanii takka dhuftee asirraan deemtee sababaa waa'ee jaraa osoo haasofnu waa'ee risiitii sanii kaafnee risiitiyyuu ergeef. Haasaya keessa osoo waan biraa haasofnu anuu miseejii arge jechuudha. Gaaf duraa ifidensii ofirratti qaba. Dhiyoo jarri wallolte anaayyuu risiitii nan gaafannee birrii eessa gootanii jedhaan jedhee ofirra qabeeyam. Isinii galeemi ammatti nabii keenya dubbiin teessan maami ooftii jennaan takkutti dhiibnee ta dhuftu yaannaa jedhan. Warri ijoollee ganama naannoo sanillee akka haasofsiisetti ganda keenya namni biraa dhaquu hin danda'u jedhan. Dubbiin tama gaafa ijoollee sirkan nutti taate amma jiran. Ganda biraa Oromoo fedhe dhaqabbo. Ganda keenya kana yoo ta'e kachi dhalate malee dhaquu hin danda'u. Gaafa Boorana buqqa'emaa kiristaanni Amaaronni dhaqaan turre ijoon Daani'el fa'a. Inde arsiin qo'i Boorana irra fagaatti moo asii Wallagga irra fagaatti. Amma gaafa ijoollee keenya ka sirkallee nama naannoo kennaa malee nama ganda kennaa malee gandi biraa mana keenya seenuu hin danda'u nu beekaa qabnaa yaani akkaawuntii hayyee jenneeni hayye jenneen. Ammallee tokko ganama ka gaargoo tokko maannaan jedhee ol seenee ganda keenya namni biraa dhaquu hin danda'u jedhe kun amaan as jala jira baarakallaahu fiikum amaan kootu seenuu hin danda'u ganda keenya Haji Gabii nuu seenuu hin danda'u jedhe Haji Gabii amma ka akkaawuntii maqaa isaatti hin banametan kana koree biraa ijaaruu kan maanam ittiin ijaarame kun seenuu hin danda'u yaa. Haxiriin haa jiraatu, uduunni haa jiraatu, baale nuyi ka paaspoortii malee seenuu hin danda'amne maa abbaan arga dhaqeetiin gabaree galaan jiru maa. Amma Ameerikaan Itoophiyaaf Oromiyaan qabdu, Suudiin Itoophiyaaf Oromiyaan qabdu ka baatii sadi miilan deemaniitiin hajjan baalee ma qabna fakkeenyaaf. Karaa huduuda cabsiteetiin gizee milishaa irratti seenaa jira namni dalagataadha bara jiran. Jaartii hajichaa hunda fuudhee badaa. Malah yeroo na irra kan irratti gosa rabbii isin uume sodaadha. Gubadhee bar. Ani gubadhaa bar waan keenya kana ol badhu bar. Amma Ameerika ma guddoo tana jechuu baaleen. Akka haramaatti baasii sadii silxeezoon irraa miilan deemanii hajjan kana kanamni hajjii dhaquu dadhabe dhaqee achitti zambii ofirraa dhiqu. Namni waabee akka ta'e qaxxaamureetumaan seenaan jiru maa jamaan akkasiimi akkasumatti seenaan jiran irra cabsanii isinitti. Ijoolleen baala as keessa hin jirtu. Asni kolfaan nuti jedhanii rabbii. Jamaan hin beeku jaalalloo gaafadha. Jaalalloo akkasiimi. Akkas dhugaa. Sila baala iyyuu biyya paaspoortii malee seenuu hin dandeenye. Abbaa argeen seenee walaamoon kun dhaqee gabaree galee qotata. Akkamitti ganda keenya kana namni seenuu dadhaba. Ka isin fee ine izigaa shigiraalle ko dhugaadha ina. Dhugaadha seenuu hawu amma mucaan tokko ganama maqaa isaa na jala bade Jibriil moo Nuura akkas. Ganda keenya namni seenuu hin danda'u naan jedhe. Ijoolleen teena tasirkana leengaa gaaf kaan amiinfaanti seenuu hin danda'u hin jenne rabbi jira haa kabajuu nama nuti koree qabnaa isin dura waan kan itti jirra yoo nu gargaaruu feetan koree manu duraan qabnu irratti nama amantan nutti dabalaa akkasitti sagalee nu ta'a uummata keenya gargaaraa hayyee jennee sheetichi as ture tokko itti daballe.
shaytichi abbeera amiini maganaaf shaytichi kokkee wal qabde an jidduutti rakkadhe ammoo ijoollee matee irratti shirkaa sana jidduutti sila atlitu rahiima walii kaatinaan jee jidduu rakkadhe rabbi jara haa kabaju waan ufii walitti kaatu caalaa gizee awwaa jedhu hin dhageetti hamma tokko parsantii 95 deemame gargaarsi sun parsantii 95 deemame isini galeemi amma gandummaan an hin beeyne kan namni biraa seenuu hin dandeenye kun naa galuu didee biyyallee walumatti qabnaa biyyoo mallee walumatti qabnaa arsoo mallee walumatti qabnaa rahimuu mallee walitti qabnaa ganda keessan kas namni seenuu hin dandeenye kana adaadaa qaba'anii abbaa ilmaan shaniittu keessa nama hin buqqa'ee yubar kenna mucaan horii hojii eegee guddadhee abbaa ilmaan shaniittu du'e yubar sila amma namni bar koree kana ta'uu qabu birrii narra guuraa jechuu qabu geeggeessaayyuu naa guuruu qabdani bar amma kasira teettanii kolfitan kana sila osoo arsii durtaate amma birrii 50 lafa keettanii na eebbisuu qabdaniyyu alatti illee namni ofirri namarra du'ee mataa isini galee bara jaran garaan nu mada afaaniin kolfina malee wallaahi amma akkana goona nuti mooraalii warra Dubaayitti gurubbii baratellee hin tuynu mooraalii warra Awurooppallee hin tuynu mooraalii Ahmadillee hin tuynu akki goonu akka yaada kiyyaatitti dhaabbata akka amma eeyyama qaba jettanii kana hin barbaanne Oromoo guutuu irratti hirmaachifnaa dhaabbata sanirraa karaa gandi sun barbaadu yoo akka ijoolleen tun jettu nama ganda isaanii malee nama biraan barbaannellee akkaawuntii jarri banan yankaa irratti hirraa biraan gayanis nyaatanis danee kaleessa warri miidiyaa ijoolleen biyya alaa qabdu ummata bira dhaabbachuutti asuman ummata kennale sagalee haa ta'u goona yoo akka jedhan kana gandi biraa seenuu hin dandeenye yoo danda'ame immoo warra asirraa afaan banuun wajjin afaan banu warra akka kenna kana dhiifne silkii naannawa sanii gadi daddawwallee gaafannee haala danda'amu gargaara amma ila wanni asitti godhamuu fi bakka guguddatti godhamuu fi bakka biraatti godhamu gargaara amma warri akka baabaa nuraddiin kunni warri komishinii hin socho'u kuni birri 50 30 yoo argate minaamini kiraa manaa waan wacii garagaraa shiroo barbaree jaartii biyya afaan dhabu onno jedhe keessa shaqqalate adda homaa rakkoon qabu asitti garuu miliyeenan garguuramu namuma rabbiin si jaalachiise anumaa wallaalaa kana jaalachiise kanaan itti gaafatamuu hin barbaadu